اسم مرتي نوري ميديا ما شاء الله جدا والله ما ناسي كثير تيجي جيرم تلا مي سكندي كيست أنا أم والله العظيم ما نود تبي أنا إرجعني واساب بيرن إرجع بدجر أنا لين تازبين أتلي نوجرات بسنجر وبدأ سجين نجار تما كبجما أو شمارتين اللي ردوبات إنسان دور ما يشمارتين نبر وان كده جلا هندي من الله يو دم تنلال إيرجع دسك أبدو جاتشنا أبدو جلا دم ردوبات دا زيتي نسابر إكسبارتي لا إن كام سنو كمال بيت سوري أنه سوري هذا فاتو مديا غبرة عزفتو ميشان إكسبارتي بركينا بتدعم من غرغارة يتشاجر بريتا تاسكي أدامت أما كاسين جدون كاسين جدون والله مجان نافي كنت يا ربي كو ميتني أبغى أبدي بر درا دكتورة كاسي كودي بر أما وني مرو قال مجان موت والله بشاء سوى جنيات مرا سوى جنيات سر تيرا فيل أما ليه والله سر والتسمع ماني رياكي ولي قال ما شاء الله ما شاء الله دام والله إني ساني ولي تجتي لا والتسمع ما يراها شو وانتي مجان جتشود مجان وزوونيا تينو دوبيلا يوجتاني نمكا مجان بيفن أرجتو كنا مجان يوسيكت أنا جاتنا والله الحمد لله أوف ونقولوا نما بدأ سبا يا ربي كان أنت أنا يناينا سسار ولا أنا في ربي ولي سار ما شاء الله لا ما شاء الله لا ما شاء الله لا يتقاتلوا يقاتل بقى يتعبد لا 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 الله لا لا ችግር በዝቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው መጨበጠው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ አላህ የሚሞላ ዱካ ኦፍቲን ኮልፈታዬ أما سمو دوتنا ونين بشننا جرو ونين اتكولفا جرو خباتي يلي تاي كاميراتك وخراتي ما ونين اتكولفا جرو تكولفا وان كان مكان إني اسمعلي أنا برا فني تاجنا رجود اللال فكين ياف أما جافا أنا ما هو دوغارا بدو بني فوتو تيا في تامي جايوتا أما دورا نمني أرجيته إفرها فيسبوك الرام يسيتو قال لك يسيتو ريفوتو سن مال جودن ميجايون بغنا غاندو تاني كون فكينياف تو كفارتي نما اورومون بيتو هاتي كادو اغددو فيتونا لين بيكن نمني هاتو حاجه تكنا ميديرتي بيكو اني كون نما ميدير نمينا بيكو ميدير وانا بيتو دفتي ايدا ياو هوجي سنجرتو غياني ايدا دفتي فوتو نوجي خاتي فيسبوك الرجل لكفتي سنو فيسبوك يسرتي انا ما فوتو سنين قابتو رجدي لكفني نبره جرتي فوتو سن قدي لكفني isin garuu kadir welcome jetteeti gallakiste namni maalitti jijjiirega naafi achi jalatti nama 500 jechuudha la naafi jaarsi kee maarreete ati naafi micayyoolle laal dhugaan siinja micayyuma footoo gallakiste tanaawu wallahi boochee dhuftee kadiriyo wanni kun akkanate wallahi dhiifama naa godhe an kana yaanne naan jette dennoo anaafi isii jidduu wanni jiru obbolummaadha wallahi siin jedhu summa wallahi anaaf micayyoo amma namni footoo olii gad oofusan naaf isii jidduu oromummaa jira isii qofaami isii durallee ijoolleen oromoodha mana isaanii na waamtee keekallee naa muranii welcome to Doha jaanii nasimatanii turan micayyoo sanillee akka isiin ofitti deebitu taasisan jechuudha hangabar maal goote alla ilma namaa kana subhanallah wallahi subhanallah hanga namnummaan amma dengata gaafaan konsertii dhaqusan namoota hedduutu footoo hojiin ka'e namoota hedduu footoo wallahi hanga amma nama footoo poosti godhuu sodaatee dhiisee taa'u jira kana hunda gisee laalu ofittiin kolfaa deema haa ta'u garuu alhamdulillah namoonni dhufanii akka obboleessa isaaniitti osoo garaana irraa muratin osoo kadir nama dhagayuunaan injiin na gorsaniif galataan qaba wallahi leenno yeroo nuti qabnu
jaalalaafuu hin geessu. Wallaahi jaalalaafuu hin geessu. Yeroo nuti qabnu jaalalaafuu hin geessu. Jibbaaf bootaan qabnu. Garuu attitti warroota keessaan dhufanii na gorsan. Warroota argitee Kadiir ati kana ta'e akkana ta'e namni kun miira keessa isin galchin ati miira keessa galtee kan amma akkaan taa'ee tasgabbiidhaan akkatti isinitti haasoo kana warri na godhe obboleeyyanii wajji dhaladhee miti. Abbaa kiyyaa miti haadha kiyyaa miti. Wallaahi ijoolluma Oromoo akka Oromummaattii fi akka Oromummaatti waliin jiraannee as geenye tanuma miidiyaa irratti na barteetutu akkaan akkana taa'ee tasgabbiidhaan isinitti haasoo na taa'ise. Kadiir kaleessa akka arraamma ati argaa jirtu kana kan maar gujjuun akkanaa miti jechuudha. Akkanan turreen alhamdulillah ammoo. Kanaaf maaliin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya warroonni na gorsitanii osoo argitee wallaalummaa kiyya kanaaf bootaan kanneen namummaa kiyyaaf tarii argitee gaarummaan kiyya isin biratti arkamee osoo garaan irraa muratin na gorsaa as geessaniif galatoomaa ulfaadha. Rabbiin gartee jazaa keessan isiniif haa kaffalu. Namoonni na argan hundinuu wallaahi isiniin jaa obboleeyyan kee summa wallaahi namoonni na argan hundinuu akka ammiidir sisuma nama naan jira dhugaan siin jaa. Kadiir amma ijoolleen du'aa Oromoon du'aa keessa hedduudha takkaa fi lamaa miti. Ati Kadiirii nama jechuun osuma qaamaanis na beekanii ati Kadiirii naan jallee namni jireenya miidiyaa irraa lafatti hin jiraatu. Akkasitti namoonni hedduun ka fudhatanii jira jechaadha. Inni biraa ammoo piliis obboleeyyan kiyya. Hoo addallee baane waan isiniin jiru yoo anaaf naafilleen adda baane addaan ba'uunis nurraan hin dhufne dhageeffadha. Isinis yoo arra anaan adda baate intala xiqqoodha deemteeti hireesii mokkoratti. Hireesii mokkoratti. Anis ilma xiqqaadha deemeetiin hireetii mokkoradha. Gaafa isiin jireenya isii jiraachuudhaaf footoo isii faa gallakkistee namoota waliin argitee maaliif isumaafuu gaarii miti. Piliis. Amma isin akka waan dirqumaan laal dirqumaan maagineeta walitti deemu tokko dirqiin adda baasu takka argitee mila. Maagineeta walitti kana jiru takka dirqiin akkana hin godhina. Maal isin fayyadame? Mee maal isin fayyada Rabbii jedha. Mee wanni isin kanarraa argattan maal? Anniin harkaa bir footoo. Anniin harka footoo achi isii jala deemaniiti yoo an feesbuukii irra hin jiraanne wanti taagi irra godhanii peejii kiyya barbaadanii laal. Peejii kiyya taag godhanii Kadiir laal naafii naan jaan niin harka obboleessoo abshir obboleettiiti abshir niin harka anis fayyadamaa feesbuukaati fayyadamaa tiktook waan laal niin harka waan takka ifin cinqeen ni si yaadin anis gaafaan agartee jireenya kiyya jiraadhu isinis ni agarti waan hin angallakkisu hunda postii kiyyaas ni agarti ifin cinqina bara postii faa godheeti laa maqaa kiyyaa fi koomentii jala dhufeeti gaafa miciyyoon footoo tiyyaaf tasii gallakkiftu naafii jeeti irratti yoo naafiin san maqaa isii ta'uu baate barbaadeeti dirqama naafii kana barbaadee taag irra godhe laalla yaa akhi billaa aleeka maal taatan yaa Oromooti ya Rabbi sodaadha subhaanallah mee maal taatan ka biraa ammoo yooni fi akka sheeni jeesanii yoo isin ta'uu ani isinii ta'uu baadhus isin naa taatanii jirtan kalaas Oromoo ani Oromoon naa taatee jirti dhugaan isiniin jaa ani isinii ta'uu baadhus isin naa taatan eega walii taane jireenya namaa keessaa jireenya nama dhuunfaa uumaata akkasii ani ittiin bashannanuu eegale dhugaan siin jaa. Amma fakkeenyaaf nama isin amma kaleessa olii gad akkana waan anallee taag jala gootanii maal isinlee gaafa nam footoo ka'u jala taag gootanii maal jettan san mee waan jechuun hedduu dhugaa Rabbiin isiniin jaa. Kanaaf amma namoonni hedduun maal naan jee mucaan tokko Jarman jira dawwalee footoo takkaan gallakkise jaalalaafuu yeroo hin qabnu jibba jaalalaaf yeroo nuti qabnu jaalalaafuu miti jeetiin gallakkise wanni takka dhugaa Kadiir akkanatti ati dhufuun kee ajaa'iba natti akkamiin jeen nuti ati akka duraanii sanin miira keessa galtee arrabaadhaan gad dhufteeti agartee akkasitti dhukkee irraa kaaftee agartee waa hunda akkasif adda bantee dura keessatti quba qabnaati ati amma akkanatti dhufuun kee kun maaliitu nama afaan qabeesiin taa'u jira inaan jee noon jeen obboleessati. Kanaaf ani
akka nama takkaatti jireenya kiyya miidiyaa irrallee fiduun barbaadu. Dhugaan isin takkaa miidiyaa irrattis bee waa'ee jireenya mana kiyyaa haaseen beeku. Namumaatu maarree jireenya haasee akkas godhe takkaa haaseen beeku. Mee waanuma kunoo dhiyoo tana gaafa argitee sababa gartee namni gartee jireenya kiyya akka tasaa ta'ee fuudhee sababa nama wal dhabuutiin namni na bira jiru akka tasaa ta'ee yaa'u. Miidiyaa irratti dubbatamee ture malee san duraas san boodas takka ani waa'ee dhimma miidiyaa irratti abaluu akkas taatee manni kiyya akkanaati akkasitti jeesi dubbadhee isin beeku ani isinii galee. Kanaaf wanni isiniin jiru jireenya namaa keessaa baha. Jireenya keessan jiraadha. Wallaahi waa isiniin godhu wayis isiniif hin godhu dhageessemi yoonii fi argitee isinii tahuu baate. Anna arrabsa akka barbaadanitti dhukkeen irraa kaasa garuu wanni isin hin neene yookaan ammoo wanna argitee irraan beene ma fakkeenyaaf laal waliin mee amma mee fakkeenyaan baana waa hedduutu jira yaa'u wallaahi waa hedduu jira ta'us ammoo tasgabbaawa nuti ammoo akka feetanii nu arrabsa. Namni ammoo fakkeenyaaf jireenya isinirraa haa jiraatu please keessattuu warri argitee namummaan namaa ittiin dhaga'amnaan keessattuu ijoollee keenya biyya arabaa jiru maata akka irra ilaalu leenna'u ijoolleen tokko kophaa keessattuu shamarran keenya dhiirri keenyaas kasuudii kophaadha mana arabaa keessa jiraatan namaa walitti ni daama yoo xiqqaate ji'a meeqa keessa namaa wal argan gaafa namaan wal argan kan namummaa wanni jaamu hawaasummaa wanni jaamu isaan keessa jira. Nama fakkeenyaaf Qatar kana keessatti yoo waan hin taane dubbadde yoo namni waan godhu hin jiru. Baay'ee namni waan godhu hin jiru. Leenna'u an seeraan dhufee namni irraan kafallee sodaa namaatis hin qaba. Haa ta'u garuu maaltu natti dhagaame gaafa nama walitti dabalamuun baana. Yoo nama irraan tana waajee yookaan argitee nama arrabsee yookaan ammoo akka duraanii san argitee jechuun waan hin taane dubbadde boru ganama namatti gabbeedhani maal nan jedha aboo kadiir ati akkas jeesanii ati akkana laal. Nama wajjin namoonni kophaa jiraatan wanni kun ittiin dhagayamu kanaaf ani irra hin laalu waan fedhanii isaa qaraanii waan fedhanii isaa barreessanii yoo isinumatti tollaan hin baantu ana arrabsitaniituma ittiin gammaddanii ana arrabsitanii yoo ittiin gammaddan na arrabsaa gammadi ammoo guyyaa fuula borunuu ana akkana diliin narra guutte kanaawu yoo arrabnummaan keessan kunuu dilii inshaallah narraa dhiqute abdiin qaba yoo rabbi inshaallah fuula rabbii duratti leenna'u hundi du'aaf teenya. Anaa saataatu namoota biraa ka arrabsitanillee ammoo miskiinonni warra hogguu nama arrabsan san itti dhufe akkasitti hamileen cabde mee hanguma sanuu maaltu siin ga'e laal amma mucaan tokko numaan dubbadda koomentii jala gaafaan dura dhufu argite gaafaan dura dhufu atini waraanamtaa maarree beekadhu waraanuu dhiisiiti biyya tana keessa uleenuu yoo deemte laal dhiyoo tana aadaa Harargee uffadheetiin bakka ho'i dhaqe sikkiinaatu jira sikkiina Harargee billoo Harargee san narraa baasaniitiin ol seeni hangas takka muka ta'u osoo harkanii poolisiin wanna wayita kanaa barreesse koomentii namaan isa beeku bira dhaqeetiin abuu namni kun saahiba keetii miti hin jeen namni san ilaa irraa ija guutuun nan laalu waan ajaa'ibisinitti subhaanallah ija guutuudhaan nan laalu hangas takka jechuudha yoo dhufe anammoo isi sanillee hin beeku yoon harke hin beeku maal eenyu shaashee jaa yoon harkee hin beeku laal argitanii ammoo inni tarii anamma harkee faataa yoona dhufe maqaasaan amma namni kaan gisee naa ol dhufu kadiiranii sabaluun jaamaati sabalu eenyu faajee wal bara inni maquma isaatu natti himatu yoona harkee sol salaamneetu ol bira kunna hangas takkatti jechuudha waan ittiin nama arrabsitee boodu fuula namaattis fuula rabbiitti illee ittiin saalfattu kana umaas hin godhu arrabniin manamaa umaas hin godhu wayis siif hin godhu umaatis hin godhu kanaaf namallee hin arrabsin si galee ammoo tajireenya kiyya inshaallah abshir yoo ammoo fakkeenyaaf ammaas asiin waan hin dhaammadhu takkaa jira yoonii fi anaafi naafiin akka gartee mee obboleetiiti waan takkaan si gaafadha warroonni hedduun ammaas kun amma jecha warra na jaalatuuti gaafii warri na jaalatu na gaafate ati maaliif naafii gantee biyyaa baataa ati maaliif naafii gantaa warroota jaaniif mee ati obboleetiiti yoo si gaafadhata biyyaa arabaa jirtu oo maatii kee biyyatti dhiiftee biyyaa baatee asin jirtu mee tanan si gaafadha naa deebisi ati abbaa manaa keetii dhiiftee biyyaa baatee asin jirtu mee takkitii tanan naa deebisi
ati abbaa manaa keetii dhiiftee biyyaa baatee asin jirtu warra kee maatii kee osoo shamarran unkaan biyya arabaa dhaquu dhiisii makkaahuu shamarran kophaa dhaquun laal makkaahuu umra aakhira duniyaaf dhiisii aakhiraafuu dubartiin takka kophaa biyyaa bahuun haram. Ati kophaa baatee biyya arabaa teessee dalagatutti hin jirtu. Ilmaan abbaa manaa keetii bira dhiiftee ati wallahi wabillahi parsantii dhibba keessaa shamarri biyya arabaa kana jirtu summa wallahi parsantiin 40 ta abbaa manaa qabdu parsantiin 50 or 60 ta parsantiin 60 ta abbaa manaatii takka adda deeman takka biyyaa qabdi parsantiin 40 yoo xiqqaate ilmoo biyyaa qabdi ilmoo teessanii fi abbaa manaa keetii biyya dhiiftee maatii isaa bira yookaan maatii kee bira dhiiftee asin jirtu. Duba nuti arra kaleessas bar biyya keessatti mi bar kanaaf isii wal dhufne yookaan kanaaf isii wal barre. Yoo xiqqaate anaaf isin biyya araba wal fuunee biyya arabaati galle tatti gallees maallaqa quufnee yookaan akkasi jireenyi nuu dabreetii miti obboleeyyan keenya maneedhaa keessatti akkasitti waywaataa turan maneedhaa keessatti fuulli isaanii cittaayee maneedhaa Saudi Arabiyaa san keessatti zaallaqaatiin itti buutee waywaa akkasitti qiyaamaa duniyaa irratti arkan agartanii turtan. Shuuf duba namni qabrii hiriyaa ofii arkee qabrii ofii arkee itti Oromoon qabrii jaraa sana agarree nuti galle malee jireenyi nu gaheetii miti. Sigale osoo feenuuti osoo dalagachuu feenuuti kagalle gallaan jireenya keenya tattaafachuudhaaf yaa'u ani dhiira dalagachuun narraa eegama waan ta'eef hangaan danduu biyyattii keessatti tattaafadheetiin ture waan hin danda'u garuu akkiin tattaafachuun qabu sanis sanirra fooyyeffachuu waan hin barbaaduuf bakkanaaf malajuutti malee yoon barbaade of biraan fida yoon barbaade ammoo yoonaaf mijjate of biraan fida yoonaaf mijjanne ammoo anaatutti galata yoonaa mijjate san jireenya kiyya hin rakkatina. Maaliif adda yoo ammoo nuunaatan yoo nuuf naatan goofan dibii namaa bantan san nuu banaati waan nuti barbaannu nu godha oli bira nu deebisa laal yoo nuu naatanii nu jaalattan yoo gartee jaalalateenyaaf akkana nu gubattan taate yoo akkana wanni isin danfisu laal yoo akkana wanni nu danfitan jiraate yoo akkana wanni argite biyyaa bu'uun kiyya kun yookaan anaaf isin akkanatti wal biraa deemuun kiyya kun akkana garaa isin nyaatee numa akkana ka wayii waatan taate please waan biraa isiniin hin jiru goofan diimii jaansan nuu bana laal isin Oromoodha miliyoona 50 namni har'a koomentii jalatti anaaf isin waa keenyaa baruudhaaf akkanatti jarjartan kun itti dhiisaa san achumatti dhiisaa goofan diimii nuu bana kalas goofan diimii nuu bana wal bira nu deebisa. Meetanaan isiniin jaame ishi meetanaan isiniin jaa takkittii tana qofa nu godhame please adara takkittii tana nu godhame akkasitti kamire takkittii tana nu godha mee kun amma arra borurraa hanqina maallaqa qabna maallaqa walibbaa isaatii takkaa isin bira fidaa takkaa anatti deebisa akkam ekkatti eeqa. Waan irra isiniifillee suwaaba qabu waan irra isiniifillee ajrii qabu rakkina maallaqaa qabna walitti buusaadha walitti kurfeessaati fiizaa boru ganama ergaaf kun riyaala 13,000 firii fiizaan riyaala 13,000 ni beetanii 13,000 qofa riyaala 13,000 biyya qaataari maallaqa biyya teenyaa 350 maallaqa biyya teenyaa 350 eegaan hangaan dalagadhee dhufu dalagadhee tartiibeessu kanatti gaa isin akkamitti kana taateettanii ekko dhugaan isin hin jaabar eega akkanatti argitee kun hundi hafachuu dadhabdan baran ajaa'iba natti taate subhaanallah dhageesse mee koomentii jala barreessaame warri argitee walitti isin deebifna abshir jettamee koomentii takka barreessa amma tanaan isinirraa barbaadan warri goofan dimii yookaan ammoo gargaarsa isinii bannee ani kun ofiin qaba arraba qofaa miti tanaas niin danda'e warri jettan mee takka barreessa yalla bakka tanatti isin laallame maaleen qaataan riyaalli takka 28
ريال دي دم سديتي هالو سهلا والله يعني سيقرقارة ايه اوي انا قاطار جرا ريال دبشانيه كان عليك كان ولي قال لي مري اكنا تم وليف قال أنا وليف قال مالي بليسو أكو ما أعتبره الموت بريد دوسان لا أستي سعودي دلتي بيجتي إرجتي وسو أدام بوم برباني سيقله وسو أدام بوم برباني أكستي الموت بيجتي إرجتي أتي بيجي عربا جرتوسان وسو أدام بوم برباني الموت بيجت ديفتي بيجي عربا رفتسان أبا منا كيتي بيجت ديفتي بيجي عربا تانو مملي ديمي برانجور أمو لقي فدا أنا ما لقاني سنينجا لا تسكباوا مقالي بر نافي دراس مجام بر عليه تلمو كباقي سان أما خارتون جاني إمبيخان كا خدير وان تيمبيخان والله متى بخدي حبيبتي متابع ريد آخر كب ما إمبيخان كا ورن نمينا من بين واحد دون مانجا سنيفو تدويسا درا هيرم تلين قباتي نندن دو خارتون يدن جنة إننا كنافو جتشو مقوما في تيفو لقي فدا مقوما في تيفو جتشو بريدا دلان تك أكا عدا أوروموتي دلان تك جيزي جالسان الدباتيس تكو أبسيتي هنگا جيسا دي جي آفوري جيشاني جي جاتا كو أبسيتي دامودا في لكاواتي سنين بودا براخي سو جتني مقاي بربسا جرتن دلا جارتين نماتا دي رجل عديم تيتا دي راولين فوتو قاتي بوستيف غوتو ايسا جرتني kutaa kam keessa jira hin jiru safuu fi cabsuudha kun safuu namaa cabsina innama arsinaa nama wanni hinaafsisna irratti safuu cabsaa jirtan kanaafuu irraa qusachuudha waan akkana oo ka danda'amu ta'e yoo kan danda'amne ta'es mirga guutuu qaba abbaan akkas godhe jechuu kanaafuu akka barbaadanitti poositiif godhuun abbaa fadhan heerumuu mirga abbaati garuu naman xuuyne tokko gabbaatanii tuquun bareedaa miti nuti ammaas irra deebi'ee mucaa qofa mucaarraa gabbu'a kaartoonummaa isaatiin haa jiraatu dhiisa isin tuqaan jiru dhiisaa fadiir amma laalakkeen jee dhageeffadha deertee dargee akkanaa gusiniin jaan itti naadina maaliif wayette deebisaan isin deebisuu qabdaniif deertee dargee Jamaaluddiin saa harree horuumi hadiira dhalaa dubartii horu malee gabaabti dhaloota na dhaggeeffadhu anaa sii deebisaa saniitii miti warri arrabumaaf ja'an malee abbaan keenya akkamiin nu hore dhagee abbaan keenya akkamiin nu hore eega horuu hin dandeenye mi'aa dhiira teenyaatiitti nuutu beeka dhiirti teenya laal jala biyya kuttee gurraafi handhuura akka ajaa'ibaa si qabbaneessiti kafadetti alhamdulillah nuti nu biran kuttu nuti ta biraa cinaan hin barbaaddannu nu geessi dhalaan Harargee safuun qabdu jettan ummata safii duubaan fitti hodhee duroof irraa dha'u nuti safuu ni qabna jaarsa jalaa baanullee hiddaa muddaa eeggannee ji'a sadii ol teenyeeti dhiirattillee hiirkanne yoo hiirkannellee isinii gali. نيتوركي دانا فكاتيتي جولي ديفاما نرد ولا ميتي نرد ولا ميتي ساني في نرد ولا نيتي وانت نقول ساني في ديفاما الشيكو تادي بيعرفوا ميتي ناديه بسنتال دي بسان سانا جاءتو مقال أنا مقاسين جديه بوان اللي بويدا عنقرو إيفا من الراتات يكن تأثر اللي بربادو نتي أرومو توقو والله هنگا يومي والكيكا هنگا يومي إيسا والكيسو والكيكنا عرسيس هاتاو هراركي هاتاو سجرين تابي قودا أوكي تابي قودا شبخانا كسيني فجافني كنافو جتشودا ملكي عفوا عن الله يعني ونتي أرتستي قارو تهي جتشودا كدير سرر كده قربانة تنافي وجين فروفايل رقم دخولي سرر كده سرر الراب فرار راموري رأي ميشان تاني غيري نما
maafu inuma bar Fahmi Abdallah karar geete beekani arsi tajani bar fudhanii deeman jira. Fahmi Abdallah ilma Franqallooti abibti ilma Franqallooti Fahmiin. Dhagayati sunura calji Franqallooti jinniin beenuti. Ararguma dhaggeeffadhu najisa ittiin salaanne. Duraan marraan fagaanne jaan. Egaa arargee jibbitan arargee boqoo jala sassentanii naammatina suuraa namaa hojii ka'uun gootummaallee naman gootuu irra deebi'ee intalti takka jaartiin giseen kaan irraa bu'e suutuma jaanii hinaafaan daanga qabdi khadiiraan cufatu fee takka deebi'een arraabuus walanda farashna nuti nu dakalu arrabasaa garaa nu bilcheesse maleedha. Ammoo harargee jibbina harargee jaalannaa inuma waan hin taane gurratti sin calaw. Maafu sagaleen kiyyan naqaama? Eni dangame. Ani kasih dhaggeeffadha caatii qama bakka ilmoo jettisanitti jiraan reen ulfaataa rabbi hojjile maaliif wal dhabdanii lammataa immoo nuti Oromoon tokkoma wallaahi ijoollee keessanitti nuti harargeen tokko nuti Oromoon tokko dhugaadha. Oromoon tokko Oromoo keessaa illee warri baay'inaan wal fuudhee walirraa horu jiru harargee fi Arsii. Uummanni Arsii kun warri harargeedhaa gabbee isaanirraa dubbachaa jiru isaan tuqaa hin jiru. Maaliif shahaadaa nu qabatanii badiin teenya maali? والله قالوا في علاج تحياتي تجولين تينا ليها ساول سيجمر جرونا ما لما ادونا مسدبان برباد ميدي ملكي يا بيبتي يا قاعده اوكي اما ملكي بيغا ملكي اما دغه ملكي اما مجانتي بروفايل رقم تكون هررغيدا خدير ربستني مجاغنا ما بروفايل رقايتن مجاغنا ارسي جتني مالي موسيقى رتي تري قديسا جرت موسيقى مشرارتي arrabni jiru wala rafsuun jiru barnuti amma wal gorsaa jirra malee wala rafsuun jiru maaliif akka kuntaa ana amma ijoollee teenyaanis anamma fooloo walitti hin qabnu laalaadha manaa tana odumaan deemaa jiruuti dhufee itti seene mukun hada imana maqama qayyaracha oltaati isi naafi isiitu wal beeka enna jechuudha sii galee kanaafu dhiisaan jechuun jiraan ijoollee teenyaan laal dhiisaa Khadiiruu gurratti godhee dubbachaa jiru Khadiir dubbachuufis hin taa'u nis hin dubbatu kanaafu isin ijoolleen teenya dhiisaa irraan dubbatinaa. Gurbaan keenya dhiira. Nyaata deemanii arras borus naaf hin jaarti arargee jalaa baatu ararguma dhaalti duraanuu wal dhaalami haadhaalanii kalaaf deerti arargee. Dari ijoollee arsii taasanii La 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 Allah la la ችግር በዝቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው ምጨበጠው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ የሚሞላ